Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu har'allee viidiyoo ajaa'ibaa takka isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Gaaffii yeroo baay'ee maamiltoonni keenya irra deddeebiin na gaafatan jechuudha. Deebii saniin isiniif deebisuu dhufe. Innis maali jettanii yoo na gaafattan Hamastar Koompaatii irratti Prophet Parhaaworii moo akkasumallee taaptaappii nu kan asirratti taaptaap godhaa oollu kanatu faayidaa nuuf qaba. Wanti booda taphaan ala nu godhuu danda'u maali kan jedhuu fi akkasumallee Hamastar Koompaatiin har'a waan haaraa fidee jira guyyaa kaleessaa jechuudha Juulaayii 27 waan haaraa nuuf gadhiisee jira. Waan haaraa inni gadhiise sanillee setting haaraa dabalame setting sanillee ka gurra isin buusu ta'a maal akka ta'e ka argitan ka hin argin immoo faayidaa isaa waan inni faayidaa qabuu fi miidhaa inni qabullee hundaa waliin isiniif himaa jechuudha. Setting inni kalee gannu dhiise miidhas qaba faayidaas ni qaba jedhee yaada. Faayidaa isaa mu'ammamatti waan irra gamellee waan argine jechuudha. Daawwattoota kiyya isiniin argisiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Daawwattoota Oromaan kabajamoo amma yeroon viidiyoo isiniif waraabaa jiru kana Hamastar Koompaatii keessan jira jechuudha. Isinillee haaluma kanaan keessa seentu gara telegiraama keessanii deemtanii jechuudha. Keessa seentanii jechuudha daawwattoota kiyya warreen hangammatti Hamastar Koompaatii maal godhaa turtan jechuudha. Hundumti keessanuu jechuudha viidiyoo kana sirriitti hordofaa isin fayyadaa jechuudha. Kamtu faayidaa qabaa fi kamtu faayidaa nuuf hin qabne ka jedhu eega viidiyoo kan hanga dhumaa daawwattanii xumurtan boodan jechuudha sirriitti adda baaftanii ni beektan jedheetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Tokkoffaarratti Hamastar Koompaatii hanga ammatti namoonni taaptaap godhaa jirtan jechuudha. Taaptaapiin keenya faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu kan jedhu gabaabsee yoo isinitti himu asirratti waan tokko wanti isin beekuu qabdan wanti onlaayinaan dalagamu kun jechuudha. Hundumti isaatu kanatu faayidaa qaba kanatu faayidaa hin qabne kan jedhu adda baaftanii beekuutu isinirraa dirqama jechuudha. Gabaabsee yoo isinitti himu akka Hamastar Koompaatiin jechuudha kaampaaniin Hamastar Koompaatii tiwutara isaaniirratti guyyaa muraasa dura maxxansanitti ji'a tokko akkas ga'ina fakkaateef maxxansanii gara tiwutara isaaniirratti jechuudha. Kan isaan jedhan dirqama Prophet Parhaaworiin guddatuu qabdi miliyoona yoo xiqqaate miliyoona ol taruu qabdi jedhamanii kan isaan maxxansanirraa kan fudhadhe jechuudha. Jechina nama haasan amma nanisitti haasa'u kun jechuudha maxxansa isaan maxxansanirraa kan fudhatame jechuudha. Kanaafuu faayidaa guddaa kan isiniif qabu Prophet Parhaaworii isa kana jechuudha gubbaa kanarra kan jiru kana jechuudha. Vaalaansiin keessan inni dhugaa isa kana jechuudha. Taaptaapiin kunoo faayidaa nu hin qabu kan jettanii na gaafataniif taaptaapiin kunilleen faayidaa isiniif qabaa jechuudha. Faayidaa akka inni isiniif itti qabu magaalaa keessa seenee gurguramuu eegale kooyina kanallee gara tokkoon jijjiiratanii gurguratu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu garuu seera isaanii keessatti kan isaan akka seeratti kaayyatan Prophet Parhaaworii kana yoo xiqqaatee miliyoonaa ol darbisiisuu qabdanii waan jedhamu maxxansanii turanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu gaanuu kunoo amma isin jira ganaa jechuudha. Kanaaf isin hamma isiniif dandame kaardiilee gatii bareedaa yookaan Prophet Parhaaworii kana bareedaa isiniif kennu jechuudha. Guyyaa guyyaan jechuudha deelii koomboo kana fudhattanii jechuudha. Deelii koomboo kana keessa seentanii jechuudha. Ni sana booda ispeeshaalis bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha daawwattoota kiyya guyyaa guyyaan jechuudha kunoo asirratti gadhiifama jechuudha. Niw kaardis iddoo jettu kanarratti cuqaastanii jechuudha. As keessaa isa tokkoffarratti gadi dhiifamu guyyaa guyyaan kan gadhiifamu buutii guyyaa guyyaan asirratti gadi dhiifamu jechuudha ilaaltanii irra cuqaastanii Prophet Parhaaworii guddaa isiniif kenna jechuudha. Salphumatti kooyina xiqqaa fudhate Prophet Parhaaworii guddaa isiniif kennaa jechuudha. So haala saniin guddifatuu dandeessanii miliyoona salphumatti ga'uu dandeessanii jechuudha. Guyyaa muraasa keessatti miliyoona guutuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu Prophet Parhaaworiin miliyoona guutuun dirqama isa jedhuuf dirqamaa miti. Dirqama osoo hin taane kun egaa seeruma isaan lafa kaayyatanii malee dirqamaa miti jechuudha. Opshinaala yoo guuttanis yoo guutuu baattanillee rakkoo tokko waan qabu miti rakkoo isinirraan hin ga'u jechuudha daawwattoota kiyya. Garuu amma namoonni tokko ammallee Prophet Parhaaworii eega miliyoona guutaa jedhan miliyoona ni guunna bakka laayikiin yookaan taaptaapiin asirratti nu taaptaap goonu kun gatii nuuf hin qabu maal namoota jettanii yaaddanii jirtu jechuudha. Waan akkasii sanillee hin barbaachisu jechuudha. Maaliif waa lama wal cinaa dalaguu qabdan. Waa lamaan fakkeenyaaf Prophet Parhaaworii illeen vaalaansii isaatii fi vaalaansii gadii kun kan taaptaappii kun vaalaansii wal godhuu qabdan jechuudha. Miizaana walii isaan lamaanuu wal mazzansiisuu qabdanii jechuudha yeroo kamiyyuu jechuudha. Maaliif yoo barbaadan booda jechuudha yeroo eebbifame jechuudha Prophet Parhaaworii kana qofa fudhatanii taaptaappii kana immoo hojiin ala godhuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu yeroo san hore isinillee laman kasaartan jechuudha. Laal hundumaa guutuun
hin kasaartanii jechuudha. Profeet Paraaworii yoo dalagattanii akkasumallee taaptaabiillee fakkeenyaaf taaptaabii miliyoona 100 yoo qabaattan akkasumallee Profeet Paraaworii keessa miliyoona 1 yoo qabaattan jechuudha. Baay'ee gaariidha baay'ee bareedaa jechuudha. Maaliif yoo kan kun kasaarame kun hojiin ala yoo ta'e kun hojiin ala hin ta'u jechuudha. Maybe lamaanuu gara maallaqatti jijjiiramuu danda'a yookaan gurguramuu danda'a hin beekamu jechuudha. Garuu wanni adda baasee isinitti himu vaalaansii waliin godhaa deemaa yeroo hundaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf asiin taaptaap gootanii kooyina keessan deelii koomboo akkasumallee deelii riiwoordii fi deelii siiparii kana akkasumallee geemii tanallee taphattanii kooyina walitti qabattan kana jechuudha. Yeroo guddate jechuudha. Profeet Paraaworii kanaan guddifadha jechuudha. Isa kanaan bitadha salphumatti jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii daawwattoota kiyyaa maarkeetii keessa seentanii jechuudha. Salphumatti jechuudha. Kooyina keessaniin asirratti bittanii Profeet Paraaworii keessan guddifatuu ni dandeessu jechuudha. Asiin iddoo maarkeet jettu tanarra cuqaastanii as keessa kunoo haala argitan kanaan jechuudha. Taaskota baay'eetu as keessa jira. Akkeessan bitatuu ni dandeessan akkasumallee gatii guddaa kan isiniif kafalu jechuudha. Profeet Paraaworii keessan kan sirriitti isiniif guddisu akkuma reefu isiniin jedhe ispeeshaalis iddoo jedhu kanarra cuqaasati daawwattoota kiyya kaardiilee guyyaa guyyaan asirratti gadi dhiifamu keessaa fudhatuu hin dagatinaa jechuudha. Inni ikispaarra isin jalaa ikispaarronaa hin argattan jechuudha. Zaa 24 boodan gatii guddaa isin gaafatallee jechuudha. Kanaafu yeroo inni gad dhiifametti jechuudha zaa 24 osoo hin caalle keessatti yoo bitattan jechuudha. Gatima kooyinuma salphaan kooyinuma xiqqaan Profeet Paraaworii guddaa bitachuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha itti yaaddanii waan daladan itti yaaddanii yaadaan dalaguutu gaariidha jechuudha. Profeet Paraaworii malee taaptaabiin kiyya faayidaa naaf hin qabu jettanii jechuudha. Akkasitti yaadulleen gaarii hin ta'u jechuudha. Akkasumallee daawwattoota kiyya taaptaabii kiyya malee Profeet Paraaworii kiyya faayidaa naaf hin qabu jedhanillee jechuudha. Yaada akkasiisanillee yaaduun gaarii miti jechuudha. Maaliif wanti onlaayinaa kun yookaan hojiin onlaayinaa kun jechuudha kan fedhe fudhatanii kan jibban dhiisanii jechuudha. Maaliif yaada isaanii waan isaanitti fakkaatee fi seera isaanii qofa kan isaan ilaalan jechuudha malee isin daladdanii namoonni kanarratti hirmaateessanii isaan sanii miti jechuudha kan ilaalan jechuudha. Namoonni kamirra baay'inaan jiraa fi kamtu hojii keenyaaf nu mijjata waan jedhamu qofa jechuudha kan isaan ilaalanii jechuudha. Kamirratti hordoftoota baay'ee argannee fi kamirratti hordoftoota gadaanaa arganne kan jedhu qofa adda baasanii ilaalanii seera isaanii hojiirra oolfatu jechuudha. Kanaafuu yeroo sannu ashaaxira ta'uu qabda jechuudha. Sooshaal miidiyaarra namni dalagu ashaaxira ta'uu qabdan jechuudha. Akkamitti ashaaxira ta'uun nurraa barbaachisa kan jedhu jechuudha. Salphumatti isin fakkeenyaaf waan dalagamu kan itti yaaddanii jechuudha. Ashaaxira ta'uu jechuun kiyya yoo tokko dhabe tokko hin dhabu jettanii jechuudha. Waan isaan asirra gadhiisan kana sirritti hordoftanii jechuudha. Wal faana dalaguu qabdan jechuudha. Wal faana yeroon isin jedhu amma kuni oopshina lama isiniif kenne jechuudha. Profeet Paraaworii isiniif kenne, taaptaabii isiniif kenne. Taaptaabii kana taaptaap godhaa Profeet Paraaworii kanaan bitadhaa isiniin jedhe maallaqa keessan baaftanii hin bitinaati. Kooyinuma asirratti quba keessaniin tuttuqaa kooyina nu isiniif kennu walitti qabadhaati. Profeet Paraaworiin bitadhaa isiniin jedhe jechuudha. Kuni gaa maaliif jechuudha daawwattoota kiyya isaan keessaa waan laalan qaban jechuudha. As keessatti hojii isaanii yookaan seera isaanii as keessatti dhimma ittiin bahatu jechuudha. Kanaaf jechuudha isin maal goota yeroo san biltii ta'uu qabdan jechuudha. Kanaaf lamaanuu dalaguu qabdan jechuudha. Vaalaansii waliin godhaa vaalaansii waliin gootanii dalaguu qabdanii jechuudha. Keessaafuu Profeet Paraaworiin kun isaanillee kan sirritti gadi fageenyaan kaayan kana waan ta'eef Profeet Paraaworii kana sirritti guddisuu qabdan jechuudha. Taaptaabii kana yoo xiqqaate yoo akkam ol guddate miliyoona 500 miliyoona 300 ol dabarsuu iyyuu hin qabdan. Ana akka kiyyatti miliyoona 200 miliyoona 300 olii dabarsuu hin qabdan jedheeti yaadaa jechuudha. Maaliif namoonni baay'eelleen kan irratti dalagaa jiran Profeet Paraaworii kana waan ta'eef isaanilleen kan ilaalan bakka namoonni baay'een irratti argamu sanii jechuudha waan ta'eef kanaaf Profeet Paraaworii kana sirriitti osoo guddifatanii miliyoona ol osoo dabarfatanii baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha deebiin isiniif deebee jeetii yaada namoonni gaafii kana na gaafattan. Walumaa galatti daawwattoota kiyya inni kun lamaanuu faayidaa isiniif qabaa jechuudha. Kan faayidaa hin qabne hin jiru. Moor garuu kana caalaatti guddisee kan jechuun isaan kana lamaan keessaa kan guddaa jechuudha. Faayidaa guddaa isiniif qabu Profeet Paraaworii kana ta'uu hin dagatina jechuudha. Kanaafuu sirriitti guddifadhaan isiniin jedha. Hamastar Koompaatiin guyyaa kaleessa Juulaay 27 maal fide kan jedhuun isin argisiisa jechuudha. Dhuma irratti daawwattoota kiyya kunoo asitti jala kanatti geemii nuu fide jechuudha. Geemiin kun faayidaa
qaba moo miidhaa qaba ka jedhu mee gabaabsee isinitti ma viidiyoolee osoo isinitti hin dheeressine jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma kana dura Master Kompaatii ani shakkeetiin jira. Master Kompaatiin kun kaampaanii akkamii waan jedhamu jechuudha irraa dubbadheetiin ture jechuudha. Walumaa galatti irra deebi'uu hin barbaadu. Amma asirratti illee kana dura illee geemii waltaa gabbaa wal keessaa tokko nuu fide jechuudha. Ammallee qulfii kana akka argattaniif geemii taphadhaa jedhee isin ajaja. Geemiin kun osoo asirratti taphattanii silaa uumaa miti jechuudha. Garuu appilikeeshin akka gadi buuftan isin barbaachisa jechuudha. Bilbila keessatti geemii kana akka feetan isin gaafata. An gadillee buuse fe'ellee argeetiin jira jechuudha bilbila kiyya irratti. Garuu beeksisa hedduu qaba jechuudha. Advertaayisii baay'eetu irra jira jechuudha daawwattoota kiyya. Bilbilas ni oowwisa. Walumaa galatti waan kana bilbila keessan irratti hin fe'ina. Tasuma faayidaan isarraa argattan isin haa darbu malee irratti hin fe'ina jechuudha. Because bilbila keessan vaayirasii itti guura akkasumallee bilbila keessan isin harkaa balleessa. Waan xiqqoof jettanii bilbila gatii qaaliin bittan hin balleessina jechuudha. Waan kun amma waan keessaa kan Oromoon jettu sani jechuudha. So waan kana sirriitti adda baafatanii beektanii jechuudha. Bilbila keessan hin balleessinaan isin jedha. Baay'ee beeksisa qaba bilbila ni oowwisa jechuudha. Akka malee geemii bilbila oowwisu keessaa tokko jechuudha. Kanaafuu geemii kana yoo gadi buusuu dhiiftan ani baay'ee gaarii jeetiin ani akka kiyyatti akka mataa kiyyatti yaada kiyyatti akka nama asirratti waa isin barsiisaa jirutti jechuudha daawwattoota kiyya. Geemii kana tasuma bilbila keessan irratti hin fe'ina. Ani immoo ofii kiyyaafin isiniin jedhe fe'atuu mirga qabdanii garuu ani isiniin gorsa bilbila keessan irratti hin fe'atina geemii kana. Faayidaa tokko isiniif hin qabu. An gadi buuseetiin ilaalee jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu waan guddoo balleessuun hin barbaachisu jechuudha. Bilbila waa guddoon dalaguuf deemtan bilbilli yoo oowwe yoo akkasumallee vaayirasiin adda addaa itti seenee faayidaa isiniif hin qabu. Waan tokko isinillee hin dalagu saffisni isaa ispiidiin isaa ni dhaabbata gadi bu'aa deema. Akkasumallee hojiin isaa baay'ee gadi bu'aa deema jechuudha. Kanaafuu geemii irraa bilisa yoo godhatan baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu yoo gadi buufatu barbaadan namoonni taphatu barbaadan jechuudha. Isarra cuqaastaniitu jechuudha yeroo isin suuruma kanarra cuqaastan haala kanaan isin dhufa play iddoo jettu tanarra yeroo isin cuqaastan kallattimaan gara kiroomii keessan keessaa isin fudhate sana booda jechuudha aappii akka gadi buuftan isin gaafata appilikeeshina bilbila keessan irratti gadi buuftanii taphatu ni dandeessu jechuudha. Koodii isin gaafata yeroo geemii kana taphattanii geemii kana ooftanii jechuudha. Saayikila tanaan ni ooftanii yoo mooyattan koodii viidiyoo irratti isiniif kennaa deema. Koodii sana achirraa qabattanii jechuudha. Sana booda nuuf duuba deebitanii iddoo kanatti jechuudha koodii ni guutu. Sana booda jechuudha waan argattan san asirratti isiniif qulfii tokko guyyatti fakkeenya qulfii 4 isiniif kennuu danda'a jechuudha. Qulfii kana gaa faayidaan isaa maal akka ta'ellee hanga ammatti waan adda bahee hin jiru jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha yoo barbaadan gadi buuftanii taphatuu ni dandeessanii. Master Kompaatii illee wanni haaraan inni fide kana jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen asumarratti kan xumuramu ta'a daawwattoota kiyya. Egaa jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti kan waliin turtan galanni keessan guddaadha. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa chaanaala keenya maatii keenyatti dabalamaa guyyaa guyyaan qabiyyeen viidiyoo keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Mallattoon notification irra keessaniin hordofuu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya isin gammachiisa please like tuquu hin dagatinaa. Akkasumallee yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Barnoonni har'aaf qabadde asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liiban.